Professor Ahmad Cululleen injira. Facebook ni kenna baatii tokko adabame. Facebook lama qaba lamaanuu baatii tokko no adabanii amma Facebook ni lamaanuu na deebi'ee jira. Uggurri Facebook qabsoo Oromoo takku takka duuba deebisuu hin danda'u. Amma wanni isinii qabannee dhufne Oromoo namni xiqqeesse inuma xiqqaata. Oromoo namni salphise inuma salphata. Namni Oromoo tuqe takkaa milkaa'ee hin beeku. Namni Oromoo irraa garagale takkaa galma ga'ee hin beeku. Kana wal qabatee wanti isinii haasa'u har'a deemu waamicha gullichi dheenge OBN irratti bahee rabbii keessanii ja'a kottaa gala. Rabbuba keessanii ja'a. Maalumatu rabbiin si gahe kaleessa kaatee galteetiin dhufii keetii rabbii keessanii ja'a isinillee kottaa jedhanii rabbiin nama qabuun cinqaa inni keessa jiru rakkoo isa keessa jiru qabannee isinii dhufnee jechuudha. Kana biraan osoo achi hin tariin dura Abiyyiin Ahmad ufii isaatti sodaatee itti aanaa isaa Dammaqaa Mokonnoon Ameerikaatti erge Niiyorkitti jechuudha walgayiisan. Walgayiisan irratti ummanni Dammaqaa Mokonnoon itti cabse kaaboo bakka jiru itti cabse. Dammaqaa is terrorist. Dammaqaa maali jedhanii dhukkee itti kaasanii akka isin agartan sanitti way biyya dimokiraasii qabdu tana bar biyya dimokiraasii qabdu tana keessatti wallahi billahi biyya jechuun biyya akkasiiti. Abiyyi chaw jedhaan amma Abiyyi dhufirraa baafate amma kunoo oduun keessaan nudhaqabaa jirtu Abiyyiin Tigraay waliin marii godhuudhaaf gattaa'ee mari'achuudhaaf murteessee jiranatti fakkaata. Sababiin kun marti maalirraa dhufe beeytanii kaleessa juntaa jedhanii irratti tuulan har'a ammoo araaraaf haala mijjeessaa jiran. Magaalaa kaleessa Oppodiyoon ijaaramte iddoo garagaraatitti araarri bu'uudhaaf Abiyyiin Ahmad waadaa seenee jira jechuudha. Amma waan ajaa'ibaa waan Dammaqaa Mokonnoon ta'e osoo dhageettanii kolfaan duwwattan. Haga sa'aatii kanaatitti hafuura takka baafachuu dadhabe manaa gadi hin ba'u oliin deebi'u karaarra dhaabattee akkanatti eegaa jirti ijoolleen Oromoo ummanni Tigraay jechuudha. Ay biyya guddatte tana bar. Biyya dimokiraasii keessa jiraadhu yoo jiraatte yaaboo. Haga rabbiin si jiraachise jechuudha. Haga rabbi lubbuu tee tana sii kenne fayyaa sii kenne yoo jiraatte biyyuma dimokiraasii jiraadhu biyya gabrummaa biyya ashkaraa biyya keessatti jecha takka dubbattee hidhamtu. Biyya takkatti jecha takka waa jettee haasamtu. Dammaqaa Mokonnoon bar hafuura itti kuttee bar ijoolleen. Ay. Itti dhugaa haasofna dubbii mi'ooytu harkaa qaba. Jaal gullichi dheengee tiifi Dammaqaa Mokonnoon kana wal qabsiisee ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo sochiin isaa maal fakkaata? Waan ajaa'ibaa irraa sheerii godhuu qofa garaa sin nyaatiin qubni garaa sin nyaatiin. Amma waan ajaa'ibaa akkuma isin agartan Dammaqaa Mokonnoon Ameerikaa deemuu isaa namni kamuun amantanii diqqaa guddaa beekaa jechuudha. Rakkoo isa mudate viidiyoodhaan gadi isinii baafna yoo barbaadan viidiyoodhaan. Akkaataa inni itti warwaataa jiru asumattuu na hambisinnuu ICCdha jedhanii qabanii Ameerika mattuu na hambisinnuu kan jedhu Dammaqaa warwaata seenee jira. Abiyyi aangoorraa kaafna isaa jedhu dirasii muddamee jechuun cinqaa keessa galee maaloo tanuma na galchaa tanuma achi na deebisaa gara Itoophiyaa amma booda hafuuran baafadhu ile cinqaa inni keessa jiru ijoollee Ameerikaatiif dawwalaa gaafadha. Warra kararra dhaabatee yoo inni kararraa gadi ba'u kararra dhaabatee Dammaqaan ICCdha. Dammaqaan terroristiidha. Dammaqaan uummata Tigraay lafarraa duguuge. Dammaqaan ilmaan hiyyeessaa lafarraa fixe. Dammaqaan lola Itoophiyaa keessan labse keessaa isa tokko aboobar fuula qabatee akkana fuula ofii dhohifate. Amma isa dhumaa irratti maal ta'uuf deema beektanii? Eeqoo yoo itti dhuyna. Buna adii isaa qopheeffadhee dhufe har'a akka ajaa'ibaa kanatti. Rabbii kiyya. Itoophiyaa masiyaa. Itoophiyaa itti fakkaatee fataa jedha walgahii nuu dhufa walgahii addunyaa dhufa jechuudha. Eessa jira wanti akkasii? Eessa jira wanti akkasii? Walgahii addunyaa nuu deema kuni Dammaqaa Mokonnoon itti aanaa xaqlaayii ministeerii miti kil xaqlaayii ministeeriin Ameerikaa dhaqee walgahii taa'uudhaaf yoo inni achi gadi bu'u uummanni dhukkee itti kaasee hoteela inni bulee hoteela keessaa gadi bahee hafuura itti kutanii makiinaadhaan poolisiin akka isin agartan sanii bitaa mirgaan marsite akkasitti fuudhanii hoteela seensisanii hoteela sanitti gaazexeenyaawwan addunyaa itti duudee gaazexeessonni Ameerikaa kallattii hundaan kokkeessa qabdee jechuudha. Yaa salaam waan gaafatu waan deebisu dadhabe ummata Tigraay masgiida waliin rukuttanii dubartii Tigraay kumaatamaan gudeechiftanii waraana Tigraay seensiftanii waraana Eltiraa seensiftanii Tigraay saamsiftanii saanqaan Tigraay balbalarratti nafne qabeenyi Tigraay balbalarratti nafne dubartii Tigraay gudeeddanii geessitanii mismaara itti tumtanii yaa subhaanallah yaa subhaanallah waan ajaa'ibaa dhageettanarra waan ajaa'ibaa waan amma inni sa'a kanatti keessa jiru sinti himna yoo barbaachisaa ta'e.
nuti bakka maraa qabna bar information qabna bar akkama keessan callifne wee injifannoo injiroon akkasii amma waan qabatamaa waan dalagamaa jiru sinitti himna ummanni dammaqaa manaa gadi ba'uu dhoorgee jira Ameerikaa keessatti Ameerikaa keessatti manaa gadi ba'uu dhoorgitee jirti dhalattoonni Tigraay bakka inni socho'utti jala gadi baatee tumaan itti ijaa jirti bakka maratti waraanni akkasitti dabalamee fi eeggamaa jira sababiin kun marti maal irraa ka'e ilmaan Tigraay biyyatti cafacafamaa ture hin beeytan nama Tigraay biyyatti dhumaa ture hin beeytan maatii Tigraay ka dhumaa ture hin beeytan akkamitti damichi kuni ufitti amantummaadhaan Ameerikaa dhufe salphinna guddaa salphisanii mataa qaccabsanii gara naan dhoysanii amma booda maal godhuu deemaa jiran beeytanii manaa wayita gadi baasan yoo fuula isaa ashaganii gabbaasan malee namni dhiisaan jiru eddoo gammara itti iyyaa jiran nuu qabamuu qaba jechuu jiran manni hiriira itti bahuudhaaf deeman kunoo hiriirri qophaa'ee jira dammaqaan mokonnoon akka gara biyyaatiitti hin deebin akka to'annaa seeraatiitti Ameerikama keessatti to'annaa seeraa jala oolachuu qabame sababiin isaa namni kumaatama wayita dhumuu itti aanaa Abiyyi Ahmad ta'ee biyya san keessatti ummata ficcisiisuu keessatti gahee guddaa ka taphate dammaqaa mokonnoonii jechuudha. Usii jedha. Usii dheessa jira. Rakkoo keessan takka takkaan ummata Oromootitti himna. Aaree gubatee usii yaa boonaan jira. Akkami usa? Akkamitti usa? Usuu mitiiyyuu takkattiin teessan amma booda biyya faranjiin dhuftan takkattiin teessan. Abiyyi Ahmad beekattee hafte. Silaa baran achumatti Ameerikatti hafta. Akka Mallas Zeenaawii wayita Ameerikaa dhufe walgahii Ameerikaa keessatti Firiis Kendar Naggaa jedhee gurbaan mataa sochoose sanitti Abiyyi Ahmad aga jiru biyyaan ba'u qabadda. Amma dammaqaan mokonnon wanni inni gaafataa jiru maali beeytanii sa'atii kanatti gaazexeessaan Niiyorkii keessatti jechuudha hoteelatti taraa itti wal taranii rakkoo ummata Tigraay rakkoo ummata Oromoo irra gahaa jiru ijoollee Oromoo kumaatama mana hidhaatti saabatte hayyuu na duubatti agartan kana qaalii jechuu leenca haati deette kana qeerransa Oromoo Jawaar Muhammaffaa jechuudha nama Ameerikaan beeytu lammummaa Ameerikaa nama qabu nama Ameerikatti barumsa isaa sadarkaa meeqaan baratee achitti gale kana muluu maaliif hidhatti guurtanii akkamitti seeraa ol ta'uu dandeessanii jedhanii gaafii kana dhiyeessaniif ati seeraa oli mee seeratu si oli dammaqaa mokonnon afaan qabate seera moo situ seeraa oli ilamela dammaqaadha moo seeratu dammaqaa oli waan deebisu wallaali Tigraay irratti waraanati Shaabiyaa maa fiddan ilalaalibe sa'atii tokko qulqullu waraana Shaabiyaa maalii fiddaniitiniin naannoo Itoophiyaa seentitanii Itoophiyaa maaliif mirga Itoophiyummaan qabdu sarbitanii daangaa biyya sanii seenee waraani tokko biyya tokko sarbuun daangaa biyya sanii walaawilnatii biyya sanii cabe moo cabne rakkoo biyya saniitti itti gaafatama kana isintu dalage moo dalayni ati keessa jirta moo keessa hin jirtu wayita Abiyyiin Ahmad waraana Eeltiraa fideetiniin Itoophiyaa keessa seensisee ummanni Itoophiyaa miskiinni dhum ummanni Itoophiyaa hiyyeessi dhum Abiyyiin keessan biyyaan ba'u ijoolleen bilchiginnaa jala deemtanii iyyitan wanni isin fiddan takka hin jiru dammaqaa yookaan gara biyyaatu deebi'uu hin danda'u achitti hambisuudhaaf itti mari'ataa jiran ila kuloo gurratti isin jalawu Abiyyi Ahmad jiilee jira amma booda nam tokko manaa ba'uuf hin deemu Daani'eel Kibriit Ameerikaan himannaa irratti bantee jirti himannaa fataa zanaa wadi dirqimitti godhan himannaan irratti baname wayi salaam allaa bula firraa duudaamu guyyaan keennarra bakka jettanitti fataa jira sheer godhe achi sheer godhaa bilxiginnaa gurra haa buutu ayyaa salaam buna ajaa'ibaati kun buna dhugaa jira buna wayita dhugu dalaga haasofni illee siidhu haasaa babbareedaa dubbatta waan gaarii haasofta amma walumaa galatti Oromoo wanti isin beekuudha qabdan dammaqaa mokonnoon kokkee qabamtee jirti nagalchaa takkatti matan achi na deebisaa Abiyyi Ahmad natu kararraa qaba isatu kana maraan nagayee isatu rakkoo kana mara nuuf fidee Abiyyitu siyaasii walii galee kana godhee takkatti matan Abiyyan na deebisaa maaloo jedhee warwaachuu jira jechuudha gaafii kumaatamaan dhiyaateef gaafii takkatti deebisuu hin dandeenye waa'ee biyya keenya irratti har'a biyyi teenna sarbamtee jirti bar Suudaaniin kiiloomeetira meeqa seentee dachii Itoophiyaa fudhattee keessa bashannantee dildila ijaarattee mana irra ijaarattee fataa sanaa jettee biyya keenya keessa boontee jiraachaa jirti Suudaaniin jechuudha dachii Amaaraallee yoo taate Itoophiyaadha bar dachiin Amaaras Itoophiyaadha kana namni mormuu danda'u hin jiru eega warra Itoophiyaadhaaf qabsaa'u taatan maaliif Suudaanii dachii kana guurattu dhiiftan ka jedhu komiin irratti ka'ee jechuudha kanarraan ammoo waraanni siyaasa warqii biyya seenee biyya san akkasii caccabsuun itti gaafatama kana jalaa ba'uu dadhabee dammaqaan mokonnoon deebii takkatti deebisuu dadhabee akka inni itti biyyatti deebi'u meeqama waliin agarruute yoo biyyatti ka deebi'ullee taate hafuurumaan achi deebi'a qilleensummaa wayii ka kokkeen asitti ol galte jechuudha cinqaa gaazexeessaan tokkochi sa'a tokko intarvii godhaa jira akka Itoophiyaa keessatti
ufuma keetii barreeffattee waan interviisii godhan nama jala keettee kana dubbisii na gaafadhu jetteen itti kennitu sun hin jiru Ameerikaa keessa. Hin jiru akkasii. Hin jiru sun. Miskiinummaan akkasii hin jiru. Wayita biyyatti dammaqaa intervii godhan maal godha beektanii? Barreessee geessee itti kenna. Waan naa ta'u qofa na gaafadhu jee itti kenna. Ameerikaa keessatti ammoo wanni akkasii hin jiru. Ummata dhumeef itti gaafatamaan isin iyyaanii bar. Nama biyya san keessa dhumaa jiru. Ati itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaati. Wayita rakkoon hagana ga'u dalagamu. Atis deeggartee waraana keessa hirmaattee matakkalitti ummata guyyaa tokkotti boorrataadhaan boolla qotanii abwaalansa yaadattanii namni yaadatu jira. Ni yaadattan. Yaadachuu isinirra jira. Dammaqaan moqonnoon ICCdha qabameetiniin seeraan to'atamuudha qaba. Ameerikaa keessaa gara biyyaa deebuun qabu. Maaliif addunyaan tartiibaan itti deemti steeppiidhaan itti deebaniif malee sila Ameerikaa keessaa biyyatti deebuun qabu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yoo ka biyyatti illee deebi'uu barbaadu taate leenjii gahaa fudhatee biyyatti deebi'a. Kokkee tana qabanii amma booda lubbuudhaaf uguriin deemu. Lubbuudhaaf cinqamee jira bara ammaayyuu mee akkamitti gala jedhaa jira. Lubbuudhaaf amma booda ugurta akka hin deemu jechuudha. Yoo ka har'a galu taate. Yoo ka amma walgahii kanarratti amma uummanni irratti ba'aa jira. Hin araaramnaa rakkoo Tigraay furmaata finnaa je'eetiin addunyaa sobee galuu barbaada yookaan summartiin taaf hin ta'u amma kama waliin laallu ta'a jechuudha. Kanaan eega jenne waa'ee jaalgullicha dheengeetti tarram. Jaalgullichi dheengee fayyaan qabu wayita nu isiniin jennu fayyaa qabaa nuun jettanii misi. Jaalgullicha dheengee hin dhukkuba jedhan. Oromooti yana dhageeffadhu amma Oromoon sammuu qabdu biltsiginnaa deeggari abbaa feetee deeggari warra jala jirtu dhageeffadhu. Jaalgullichi dheengee qabsaayaa Oromooti. Waggaa 50-60 dabre keessatti Oromoo ifaajaa ture. Har'as taanaan eddoon isaatii fi eddoon abaa'oo kaleessaa warra ofiin jedhee bakka tokkoo miti. Sababiin isaa fayyisaan leellisaa guyyaa takkatti harka wal jala dabarsee qabsaayaa Oromooti jedhamee makiinaa badhaafamee qulfii badhaafamee Abiyyi Ahmad waliin fotoo ka'ee lafa Finfinnee keessaa hisaaban qabne kaaremeetirii meeqa itti kennanii Jawaariin arrabsiyaniin. Guyyaa takka qofa qabsaa'ee bar guyyaa takkatti harka wal jala dabarsee guyyaa takkatti akka tasaa harki wal jala taree haa jennu beekee wal jala dabarsee haa jennu. Fayyisaan leellisaa waan takkatti godhe saniif Oromoo biratti kabajaa argatee sadarkaa itti xaqlaa ministeerii biyyaa waliin fotoo ka'uurra ga'ee jechuudha. Jaalgullicha dheengee nama umrii isaa guutuu Oromoo ifaaje. Nama waggaa 50-60 Oromoo ifaaje. Qulfii makiinaatii miti waan fedha yoo itti kennan itti diqqaata malee ittiin guddatu jechuudha. Sababiin isaa ijoollee waggaa takka qabsoofte makiinaa fudhachuu jirti. Ijoollee waggaa 2 qabsoofte makiinaa fudhachuu jirti. Ijoollee waggaa 3 qabsoofte qulfii makiinaa fudhachuu jirti. Caalaa bultumee falaala. Ijoollee tuulamaa saniin jechuudha. Warroota amma galeetiin hin gale kana laala. Namni baatii takka qabsaa'ee guyyaa tokkocha fiigicha irratti harki wal jala taree qulfii fudhatee fataa jedhee jiraachuu jira. Jaalgullichi dheengee ammoo umrii isaa guutuu uummata kana ifaaje, umrii isaa guutuu uummata Oromoo ifaaje jechuudha. Kanaaf galata inni nuu godhe har'as kabajaa isaa qabna jechuudha. Amma ammoo wanni inni dalage maali? Dogoggora dalage. Dogoggorri amma inni dalage fayyaa dhabuu isaa irraa kaka'ee sammuun isaa akka duraa sanitti yaaddu. Mataan isaa normaalii miti akka duraanii wayita jaalmarroo waliin hin bilisoomnee Abiyyiin Ahmad Oromoodhaaf hin hojjetu ummata Oromoo bakka hin bu'u jedhee yeroo jalqaba irratti jaalmarroo waliin bosonatti hafan san sagalee fidee isin dhageessisee ture dheengadda jechuudha. Qabatamatti jaalgullichi dheengee mootummaan aangorra jiru kun mootummaa Oromootii miti waan Oromoo suuf keessaan qabu dhimma Oromoo takka suuf keessaan qabu kanaafuyyuu Oromootu biyya bulchaa jira yoo naan jettu taate waa'ee jara duraan biyya bulchaa turanii Haayile Sillaasee Minilik fana qabaa jedheetiniin jaalgullichi dheengee bifa saniin Abiyyi mormee bosonatti hafee jechuudha. Anatu isinitti himaa jechuudha. Amma ammoo jarri kun akka jaalgullicha dheengee dhukkubu quba qaban. Namichi amma mataan isaa normaaliin jiru bara. Jaalgullicha dheengee rakkinna sammuun isaa sirriitti akka duraanii perfektii sanii miti. Dhukkubsatee yaalarra jira. Gurbama kaameeraa irratti qabsan harka isaa ilaalame loltuu fakkaata harki isaa laslaasaa fataa ka jedhe kana jechuudha. Nagayaan taa'ee jiraachuu jira yaalarra jira. Yaala isaa sanitti kutanii nama dhukkubu jechuudha. Dhukkubbii isaa keessaa baasanii haa Oromoon isa arrabsituu biyyatti deebisanii jechuudha. Haa Oromoon isallee akkuma abaa'oo taawwaniititti itti dabaltee isarralletti haa duultuuf itti dabalan. No, jaalgullicha dheengee namni isarratti duulu itti yaaduu qaba diqqoo isii. Sababiin isaa maali? Jaalgullicha dheengee parsantii 100% Oromoo hin dhukkuba. Nama dhukkubu maal taatee galte jettanii gaafii gaafachuun jalqaba dogoggora. Jala waswaasil kannaasiin jala kaanii warra isa wasaawwasu jala godhanii kadhatanii nama kana biyya deebisan. Mee akka inni waan takka harkaan qabne akka isa dhukkuba gartanii.
Ani waraana adda bilisummaa Oromooti malee hoggana ABO shaneetii miti maan jenne shi. ABO shanee hoggana ABO shanee karaa nagaatiin biyyatti galee jedhaniin. Ani hoggana ABO shaneetii miti jaran ani ajaja waraana adda bilisummaa Oromooti maa jechuu ni dadhabe. Kanaafuyyuu jaalgullicha dheengee rakkinna qaba hin dhukkuba. Dhukkubbii isaa waan beekaniif jarri waa lamaaf godhan. Tokko Oromoo ittiin burjaajessuudhaaf akka yaada isaaniititti. Lammaffaa ummata Oromoo kana biratti beekamtee argachuudhaaf. Sadaffaa ijoollee bosona jirtu yoo ka'ii jettee galtu taate karaa isaatiin tooftaa godhanii galchuuf. Afuraffaa yoo kuni marti milkaa'uu baate rakkoo Gujii keessatti dalagame, rakkoo Boorana keessatti dalagame ka haga waggaa 3 kana keessatti maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin mootummaan Itoophiyaa maqaa dhaheetiin ebaluu du'e bakka kanatti ebaluun awwaalan ebaluun taaggada nama akkasii fuudhanii dhoysan Wallagga keessaa namni akkasii ukkaanfame Matakkalitti akkas ta'e ABO'n shanee kana goote waan jedhamaa haasa'amaa ture san hunda isaa jaalgullicha dheengee irratti gadi fe'uudhaaf galfatan malee isaa yaadaniiti miti. Isinii gala jarri wayita haasaa isaaniitiin dubbatan hoogganaa ABO shanee galchinee jirra jechuudha. Jaalgullichi ABO shanee egaa hoogganaa jiraate nuti ABO shanee inni hoogganaa jiru hin beeknu. ABO shanee ka jedhamu hin jiru warra waraana adda bilisummaa Oromoo qofatu jira. Kanaafuu ABO shanee hoogganaa ABO shanee jaalgullichi dheengee ABO shanee eessa jirti? Har'a beeytanii isin jedhan bakka isin jirtu. Kataayyeen Facebook irratti barreessu malee Oromoon takka quban qabu ABO shanee. Marroonis yoo dubbatu nuti waraana adda bilisummaa Oromooti. Ajajaan zoonii kibbas yoo dubbatu nuti waraana adda bilisummaa Oromooti. Cibraa Soddon Booru yoo dubbatu nuti ajajaa waraana adda bilisummaa Oromooti. ABO shanee eega ta'e hoogganaa ABO shanee eega taate ABO shanee inni hoogganaa ture tami. ABO shanee tasila Abiyyi leenjisee ummata anficcisiisu san immoo taminni gaafii natti ta'an. Jaalgullichi dheengee osoo fayyaa qabaate osoo dhukkubuu baate jaran akkamitti ABO shaneetiin aan jettanii. Ani waa'ee ABO shanee hin beeku. Ani ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo ture waggaa 3 dura. Har'a ammoo aangoon harkaan jiru. Hujii wayiitu harkaan qabu. Ani nama siviiliyaanidha normaalii jireenya kiyya Keeniyaa keessa jiraachaa jira. Achitti dhuftanii biyya keetti deebi'attanii kadhattanii na galchitanii. Maaliif ABO shanee jettanii har'a maqaa na balleessitu? ABO shanee wanni jedhamu hin jiru. ABO shanee ka ijaare Jaaldaa'uu Ibsaati dhugaa dubbachuudhaaf. Jaaldaa'uu Ibsaa har'a eessa jira yoo jettan ugguramee gurfaa lama jidduutti bira taa'aa jiran. Yoo jaalgullichi dheengee hoogganaa ABO shanee taate Oromoonis hin beeku kana gaafiidha Oromoofis. Laalamee shira jarri xaxaa jiran. Jaalgullicha dheengee yeroodhaaf itti fayyadamanii ummata bosona jiru waamicha dhiyeesse jedhanii waamicha dhiyeesse. Ijoolleen hin galti akkamitti galti yoo jaalgullicha dheengee dhukkubsatee fayyaa dhabeetiniin rakkoo waggaa 3 kana keessa dalagame san irraanfatee Abiyyiin dhiifama naa godha jedhee ka galu taate ijoolleen bosona jirtu sun hin galtu. Sababiin isaa warra kaafa Jaaldaa'uu Ibsaa galu 2018 gale dawaa nyaachisanii fixan ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo. Warra har'a galu ammoo addabaabayii irratti fannisanii jechuudha. Sababiin isaa ABO shanee takka seera taarika Itoophiyaa keessatti namni mootummaa Itoophiyaatitti harka kennatee jiraate hin jiru waraana adda bilisummaa Oromoo keessa. Hin jiru tasumallee taarikuma Itoophiyaatitti. Yeroodhaaf akkas godhanii ijoollee bosonaa waamuu barbaadan. Jaalgullicha dheengeeti qulfii kennanii mana kennanii wallaahi billaahi akka anaatitti jechuudha. Jaalgullicha dheengee qulfii makiinaa bututtuu miti. Kondominiyeemii Finfinnee keessa jiru kophatti. Fooqii sadarkaa 10 osoo kennanii fi Oromoo siqocha'uudhaan qabu. Namni kun umrii isaa guutuu taaggalee qabsootee galmaansii ga'ee dhaloota qubeetti sii guddisee gaafa Jawaarfaa fuudhamee nuti bilisoomne jedhee bilisoomne jedhee bosonatti hafee gaafa Baqqalaan Garbaafaa nuti wayyoofne jedhanii hidhaa bayan lakki har'allee qabsoon Oromoo kararraa dabde jedhee bosonatti hafee gaafa nuti mati Abiyyi Ahmad harka rukunnu lakka harka rukutina qabsoon tun ammallee ganaa hafa jedhee Abiyyi Ahmad mormee har'a nama normaalitu gale jechuu ni dandeessani hin dhukkubaa. Dhukkubbii isaa keessa dhimma itti baateetiniin oppodiyoon nama kana fuutee galchite malee jaalgullichi dheengee hayyuun isin na duubatti argitan Jawaar Mohammad gaafa bilisoomne jedhe hin bilisoomne namni jedhe isa. Osoo har'a jaafa san jaalgullichi dheengee hin bilisoomne jedhee bosonatti hafuu baate har'a ijoolleen teenna bosona jirtu yookaan jaalmarroollee kophaa isaatiitti uummanni Oromoo jalaa dhaga'uu dide osoo gullichi dheengeellee harka akka galu taate dubbiin kana caala jabaataa jechuudha. Garuu jaalmarroo gaafuma san galteef yoo isin bilisoomne jettan ankuruphee fi jaldeessa bosonaa bilisa baasan hunjee jaalmarroo. Gaafa san gullichi dheengeellee akkasuma isa waliin jee qabsoo irratti hafe. Har'a laalime qabsoo eenyutti kennitee galte gullicha dheengee jettee gaafachuu yoo barbaadde jaalmarrootti kennee siin jeesii deebisuu danda'a. Qabsoo eenyutti kennitee galte jaal gullicha dheengee jettee oti gaafatte jaal sanyiitti kenne siin jechuu danda'a. Qabsoo eenyutti kennitee jaal gullicha dheengee oti jettee gaafatte jaalimi ootti kenne siin jechuu danda'a. Qabsoo eenyutti kennitee jaal gullicha dheengee oti jettee gaafatte
gammachuu abbooyyeetti kenneesiin jechuu danda'a. Cibraa soddon booruutitti kenneesiin jechuu danda'a. Waraanni takka fudhatee galee ilmoo takka qabatee galee nama fayyaa hin qabne nama dhukkubu fuudhanii ajjeesuudhaaf ummata amaaraa hoogganaan abaa'oo shanee galee jedhanii ummata amaaraatiif qalamaaf qopheessuudhaaf galchan malee jaal gullicha dheengee makiinaallee bituufiifi miti manallee isaa kennuufi miti jireenya ilma namaallee isa jiraachisuufi miti yakka waggaa sadiin kana keessatti dalagame mataa isaa irra gaffe'anii abaa'oo shanee jedhanii ni bar irra murteessanii bara ammayyuu hooggana abaa'oo shanee ijjirtu bar oromoo bee waaddi kun jiraaf bee waraana adda bilisummaa amma bosona taa'ee qabsaa jiru guyyaa takka nuti abaa'oo shaneetti nama ofiin jedhee himatu dhageettanii mee deebii kana naa deebisa oppodiyoon fuutanii gullicha dheengee miidiyaa keessanirra baaftanii qalamaaf qopheessitan kana guyya matakkatti waraanni adda bilisummaa oromoo nuti abaa'oo shaneetti jecha jedhu kana fudhatee bee kanaa fidaaka abaa'oo shanee gullichi dheengee hooggane tami nama mataan hin dhukkubne nama fayyaa qabu mee nama tokkocha gaafadha gullicha deebii takkattiin siin deebisan waan gullichi dheengee ta'e hin dhukkuba waraanni adda bilisummaa oromoo kaleessa dubbate hin dhukkuba dhukkubbii isaatiitti dhimma itti bayaniitiin oppodiyoon ummata keenya diiguudhaaf kana goote namni kun qabsaa'aa gameessa dogoggoree illee hin beeku kaleessa qabsoo oromoo keessatti har'a sammoon dogoggorree nama dhukkubu fuudhaniitiin itti taphachuudhaaf ajjeesuudhaaf galchan malee jaal gullichi dheengee abadan oppodiyoodhaaf hin bitamu gaafa waggaa sadiin har'aa 2018 anaaf ati Abiyyi Ahmad harka rukunnu no hin bilisoomne nama nuun jeebar har'a mee akkami galayeettan osoo ilma ayyeessaa fuudhanii lola oofan osoo haadha ilma tokkocha qabdu giddiin jalaa fuudhan badee ilma kiyya fuudhan kaa badee mucaa kiyya narraa oofan kaa giddiin na jalaa fuudhan kaa giddiin narraa oofan kaa giddii mucaa kiyya achi keessan kaa giddii mucaa kiyya na jalaa baasan kaa jettee osoo haati ilmaa oromiyaa keessa gangalattee iyyitu gullichi dheengee qabsoo karaa nagaa qabsaa jee gala yoo jettan isinillee akkuma isaa isin dhukkubaa isin martuu mana yaalaa deemtanii yaalamuu qabdanii jechuudha. Isinii galee oppodiyoo qaraayyuun dhukkuba. Isinillee yoo isin dhukkubu taate ijoolleen Oromoo mana yaalaa dhaqaa yaalama warri dhukkubsattan. Sababiin isaa jaal gullichi dheengee osoo Oromiyaa keessa baasiin 50 ganda takka keessa ijoollee 10,000 kutaa tokko keessa ijoollee 10,000 guuraniitiin lolatti oofan qabsoo karaa nagayaa qabsaa'aa jedhee galuun isaa akka isa dhukkubu isinitti himu afaan yoo waa dubbatu maal jedha gullichi ani qabsoo karaa nagaa qabsaa'uu galee jedhe gullichi dheengee ati qabsoo karaa nagaa qabsaa'uu galte daawud ibsaa qabsoo karaa nagaa qabsaa'uu galee hidhaa jira jaal abdiin raggaasaa qabsoo karaa nagaa qabsaa'uu galee hidhaa jira koloneel gammachuu ayyaanaa qabsoo karaa nagaa qabsaa'uu galee hidhaa jira mikaa'il boorana hidhaa jira ijoollee waraana adda bilisummaa oromoo umrii keessan guutuu kee wajjiin bosonatti fixxan eenyutu ala jira warra oppodiyoodhaan bitameetiin sirna amaaraa fudhate malee tokkochi hin jiru jechuudha kanaaf jaran qabsoo tana keessatti waa takka siidhaan oromoo nama lama galateeffadhaa warra waraana adda bilisummaa oromoo hoogganaa turan keessa warra hagarraatitti jiran tokko adda durummaadhaan sadarkaa tokkoof irratti jaal daawud ibsaa galateeffamuu qaba hagarraatitti qabsoo kanan ganne lafa waa buusee yoo deemellee deemaa jira namni sun yoo lubbuudhaan dabres waa lafa kaatee deemaa jira tokko kana lammaffarratti jaal gullicha dheengee kana jechuudha jaal gullichi dheengee oromoo biratti kabajaa qabaachuudha qaba akka abaa'oo hiiltoon yookaan akka abaa'oo taanii manaaf jecha hin galle namni kun har'a wanni isa galchaniif dhukkubbii isaa keessa dhimma itti bayaniitiin fuudhanii biyya deebisanii Tigraay waliin walii galuun akkana yakka haraama Abiyyiin Amaara walii galuun haraama miti warra calii calankootitti cal nu godhe warra aanoleetti ummata keenya cal godhe warra Jawaar Muhammad hidhatti darbe warra Baqqalaa Garbaa hidhatti darbe warra Hacaaluu Hundeessaa dhabamsiise warra Daadhii Galaan dhabamsiise jara kana waliin Abiyyiin Ahmad dhaabachuun musiibaadha yakka guddaa har'as ijoolleen Oromoo mana hidhaa guuttee dhaabataa jirti akkamitti kana arguu dadhabe jaal gullicha yoo ka jettan taate hin dhukkuba nama dhukkubuun waa jechuun hin ta'u dhugaa isinitti maan qabsoo karaa nagayaa ammoo jaal gullichi dheengee Jawaar caaleetii miti qabsoo karaa nagayaa wayituun beeku jaal gullichi eessa beeka umrii isaa guutuu qawwee dhukaasaa tureera umrii isaa guutuu qawwee irratti fixe kilaashii qabatee kilaashiif inni wal hammatanii rafan akka boraatiitii fi mataati jechuudha halkan jaal gullicha dheengeetii fi qawween hin beeku jaal gullichi qabsoo karaa nagaa wayitu otoo amma siyaasa dubbadhu jetteen waan takka dubbachuu hin danda'u hojiin isaa loontuudha jaal gullichi dheengee qabsoo karaa nagaatiitti namni amanu ka akka Jawaar Muhammad kana kuno ka siyaasa danda'u ka seeraan baratee itti eebbifame ka dandeettii dubbachuu sirriitti itti qabu ka yaada itti qabu ka afaan ingiliffaa perfektii haasa'u ka afaan amaariffaa perfektii haasa'u ka afaan addunyaa perfektii dubbatu ka barreessuu danda'u perfektii barreessu ka dubbisuu danda'u perfektii dubbisu hayyuu akkanaa kanatu qaba qabsoo karaa nagaa qabsaa jedhee galee
mana hidhaa jira. Jaalgullichi dheengee kana mara arguu dadhabeetuma galeere hin dhukkubaa jechuudha. Hin dhukkuba nama dhukkuburra laalila. Kanaaf oppodiyoo yoo qalmaaf qopheessuun baatin yoo qalmaaf hin galchin makiinaa takkatti keessatti kennitanii kilaashii takkatti kennitanii bobbaasaa jirtanii anammoo isin hin jedhu namni kun waa ta'e seenaa jalaan baatan nama osoo isin hin dhalatin qabsoo tureedha jaalgullichi dheengee osoo Abiyyiin Ahmad hin dhalatin nama qabsoo geggeessaa tureedha bar Abiyyiin Ahmad waggaa meeqarra waggaa 44 jaalgullichi dheengee waggaa meeqa Oromoodhaa qabsaa'e yoo diqqaate waggaa 40 naalame umrii mootummaa irra isin jala fiidanii Abiyyi Ahmad bar nama akkanaa kana diqqeessuuleen haraama waa jechuunilleen haraama arrabsuulleen haraama waan isaa barbaachisu finfinneen lafa abbaa isaati finfinneen ta isaati finfinnee keessaa waa argachuuf umrii isaa guutuu ifaajaa ture har'as taanaan jaalgullichi dheengee qabsoo ganeen galle hin dhukkubaa osoo dhukkubuu baate kaleessa 2018 hin bilisoomne nuun jedhee wayta nuti mootummaa kana harka rukunnu didee bosonatti hafee har'a gaafa ummanni hiyyeessaa ijoolleen maatii tokko jalaa gadi guuranii lolatti dhumtu gaafa Itoophiyaa keessatti kallattii hundaan lolli bu'ee addunyaan dippiloomaasii waa mararraa kuttee Itoophiyaan biyya alaa yoo deemtu akkanatti wucci guddaa ministeerii Itoophiyaa akkanatti ummanni biyya alaa keessa salphisee poolisiin akkana hammattee deemtuun kana sadarkaa kanarratti biyya karaa nagaatiin qabsoo karaa nagaa gala jedhee jaalgullichi dheengee wayita galu eenyumaafuyyuu ifa jechuudha hin dhukkubaan dhukkubbii isaa keessa dhimma itti baate oppodiyoo ilamee ilaalaa jiran oppodiyoon xilaata uummata Oromooti waan isin hin jennuuf kanaaf jaalgullichi dheengee qabsommaan karaa nagaa eessaa dhufte eessaa itti mul'atte jiran eessumaa itti mul'atte odoo inni qabsoo karaa nagaa qabsoonedha Abiyyiin Ahmad qabsoo karaa nagaa irra hin jiru namni kun kaleessa isa mormaa ture har'a sanumaa kabiyyi sun akkanatti galgalaa kanama ilmaan hiyyeessaa karattafamtee dhumaa jirtu waan addunyaan dalagamaa jiru waan Itoophiyaa keessatti dalagamaa jiru naannoo Amaaraa irratti Matakkalitti asiin Oromiyaa keessatti nama dhumaa jiru argu jechuudhaaf hin dandeenyu garuu wanni ani isinitti mujala tarree jaalgullichi dheengee hin dhukkuba dhukkubbii isaa keessa dhimma itti bayanii biyyatti deebisan garuu jarri isaa yaadaniitiin yeroo muraasa booda eeggadha yakka maayii kana dalagame maqaa abaa'oo shanee jedhamu kana yakka dalagame guutuu isaa isarratti gadi fe'anii murtee ajaa'ibaa itti kennuudhaaf deeman guyyaa 2-3 qofa ijoolleen bosona jirtiin galtuu fi hin galtuu itti eeganii yoo ijoollee bosona jirtu keessaa gammachuun dhukaasaa bakakkoo waliin turan yoo dhukaasaan bakakkoo nama 2-3 wayii qabatee gale walitti qabanii hunda isii itti dabarsan jechuudha warra uummata fixaa ture mootummaan Itoophiyaa ajajoota abaa'oo shanee hogganoota olaanoo zoonii kibbaa keessa turan nama haganaa irratti murtee akkanaa dabarse kana nuun jechuuf deemanii bara maal taatanis yakka kanaan dura jarri dalagame jedhanii miidiyaan Itoophiyaa haasa'aa ture san hunda hin yaadattuumi guyyaa tokko naannoo Wallagga keessatti ijoollee Amaaraa nama 250 dhume jedhanii gaafa lola Wallagga irratti labsan gaafa namittiin paarlaama irratti baatee boottee namittiin gurraattiin furdoon yaadattanii amma san kana mara qopheessanii fi Daani'eel Kibriit faa jaalalleen Abiyyi Ahmad jechuudha ka ilmoon namaa nan bifnuu zariillee finnee ijoollee teennallee waan akkanaa barsiifnaa ijoollee teenna ittiin sodaachifna jedhee dubbatu Daani'eel Kibriit qophaa'ee fi jira gullicha dheengeetiif qabadhaa barreeffama kana jechaan har'a jedhee kana qabadhaa har'a fakkeessaadhaaf itti mee ilaala waan akka jaalgullichi dheengee nama takka harkaan qabu ijoollee takka harkaan qabu maal jee OBN irratti bahee rabbii keessanii ja'a koottaa gala ani kunoo amma finfinnee isinitti haasa'u jira la hawla wala quwwata illa billah salphinni kana qabu jira jiran kanaafi warri jaalgullicha dheengee qalmaa qopheessitan ijoolleen bilxiginnaa deeggartan mee waan isin gootaniif sin laalla jaalgullicha dheengee mana itti kennitanii jiruu ilmi namaa jiraatu jiraachiftanii fi qawwee harka keettanii waraana yookaan Tigraayitti ergitanii yookaan waraana adda bilisummaa Oromootitti achi ergitanii gaafa kaan jaalgullicha dheengee abaa'oon irratti tarkaanfii fudhate jettanii kana ibsitanii fi ufii keessanii ajjeeftanii walumaan laalla teessisuuf hin galchine barisi teessiftanii nyaachisuuf miti bar qabsoo karaa nagaa inni jedhe san qabsiisuuf miti bar waan isin godhuudhaaf deemtan yookaan maal godhuu barbaaddan qawwee harka keettaniit ati lolchiisaadha deemi gara Booranaa gala dhaqii abaa'oo fi diifaa jechuun hin mala jaalgullicha dheengee gaafa kaanitti achitti achuma ufuma keessanii poolisima keessanii dhooytanii ajjeeftanii achirraa abaa'oon shanee jaalgullicha akkas godhee amma wanni isin galchitaniif kanaaf himi isaa yaaddaniiti moo kana godhuuf galchita
qawwee itti kennitan kun onaga makiinaa qulfii qabatee dhaabata qawwee maal godha makiinaa keessa rabbii keessa jedha finfinnee keessa taa'ee akkasumatti silaa boorana geessitanii baadiyaa baastammoo maaliif finfinnee keessatti qawwee itti kennitanii maaliif nama eeguun gooneef poolisii maal ramanneef ijoolleen oromoo guutte ijoollee oromoo jaalattuun jirti maa jala ramanneef qawwee makiinaa keessa keettanii fi qulfii harka keettanii fotoo keessa kaaftan yooma hogganaa gara guji boorana gara godinisi wallaahi billaa oppodiyoon kun bar ummanni oppodiyoo kun ummata xabaarii ummata maraataa oppodiyoo argeen beekuwan jarri kuni jaal gullicha dheengee eeggadhaame yeroo gabaabduu keessatti gara boorana yookaan gara giddugaleessaa kana fidanii abaa'oo shaneetiin loli jedhanii yookaan achitti fuma isaaniitii sadhaanii ajjeesanii abaa'oo shaneettu akka godhee jechuudhaaf deeman. Jaal gullichi dheengee akkuma isiniin jedhe Oromoo kabajaa qabanu bira umrii isaa guutuu nu ifaajee qabsoo kana dhaloota kanatti kennee gaafa qabsoon Oromoo laaftee akka qabsoon Oromoo laafne waraana adda bilisummaa Oromoo kun akka hin banne yeroo dheeraadhaaf nama ifaajaa turedha jechuudha. Har'allee taanaan numarti dogoggorree jirra. Oromoo miiliyoona 60 ofiin jettee of waamtu nama muraasa namni dogoggorin 2018 jechuudha. Yeroo Abiyyiin Ahmad dhufu jechuudha. Sababiin isaa ilma Oromootu aangootti ba'e jennee harka rukutaa turre numarti. Namni kun gaafa sanillee lakkaa Oromoo hin bilisoomne nuun je'ee nama bosonatti hafe ture. Har'a waggaa 3 kana keessatti maal fooyyee argatee galee gullichi akka dhukkuba asumarraa ifa isinii galaa jechuudha. Kanaaf jaal gullichi dheengee dhukkubsateeti malee yakka biraa waan takkallee Abiyyi godhuufi miti waan takkallee jalaa dabaluufi miti jarri sammuu itti ajamaniiti miti akka inni harka qullaa jiruun beekan akka inni hojirra hin jirreen beekan akka inni waraana hoogganaa hin jirreen beekan isinii galaami dhimma itti bayanii geessanii yakka dalagame hunda isarra fe'anii achi booda shira kana ofirraa gadi buufnaa parsantii tokko waan jedhu murteessanii qophaayan kanarraan addunyaan Abiyyiin Ahmad akka gara araaraatti deemu gaafataa jirti gaafa kaanii yookaan shifta akkana abaa'oo shanee jedhee gullicha dheengee kennuun mala harkaa qaba kaa dhufee harka isaa seenee jira ani wanni garaana nyaate maali beeytanii jaal gullichi dheengee ufuma isaatii qalmaafuuf qopheesse ufuma isaatii ufii isaatii qalmaafuuf qopheesse an oppodii olleen komadhu osoo fayyaa qabaateen galu hin dhukkuba jenneefi malee osoo dhukkubuu baatee waraana adda bilisummaa dhukkubbii isaa san himuu baate wallaahi namni akka isaa ufii isaatii qalmaafuuf qopheesse hin jiru taasisuu mallee namni osoo biyyi rakkoo kana ga'u keessa jirtu osoo maqaa waraana adda bilisummaatiin maqaa abaa'oo shaneetiin lubbuun nama meeqaa baddee beeku osoo lolli kunuun dhumatin osoo biyyuu tasgabbiin argatin osoo biyyi waraanatti jirtu ani ajajaa olaanaa waraanaa shaneeti jedhee wayita biyyatti galu ufii isaatii morma ufii itti kennee morma kiyya isinitti kenne waan feetan godhaa jedheen jechuu morma kiyya isinitti kenne akka barbaaddan godhaa jedhee galee gullichi dheengee tanaan alatti gantuudha ati akkasii maaliyyoo hin dogoggoriin Oromoo kaleessa si gana jaal gullichi dheengee osoo gantuu taate ijoollee akka marroo leenjisee akka jaal cibraa soddom qabsaa'ota Oromoo qaqqaalii ijoollee meeqa ishii oomishee achisii kaa'ee gale beekta yaa Oromoo tiyyan dogoggoriin rabbii keessanii jedha Daa'ud Ibsaatii fi gullichi dheengee kabajaa qaban Oromoo bira wallaahi natu isiniin jeeyan girrisaan waan isaa ta'uun beeka girrisaan waan bu'aa qabuun beeka gullicha dheengee ittiin bu'ina anatu isiniin jedhe namichan dhukkuba nama dhukkubu galchan malee qabsoo Oromoo ganee hin galle ani ijoollee teennaaf jedhaa jira warri bilxiginnaa yoo barbaadanii wanni keessan ofirraa muraa nyaadhaa isin wallaahi billaa dantaa keessani ijoolleen Oromoo uf eeggannoo cimaa godha jaal gullicha dheengee irratti waa jechuu gantuudhaa nu ganee galee no qabsoorra hin jiru jaran Keeniyaa jira waan takkattiin garaana nyaatte malee inni beeytanii osoo namni kun oppodiyootti siquu baatee eega jireenya isaa jiraachuu barbaade jireenya dhuunfaa isaa jiraachuu barbaade haala mijjeessanii fi gara biyya guddattee kanatti osoo dhufee hawwii kiyya ture beeytanii Ameerikaa dhufuu danda'a namni kun nama jabaadha nama beekamaa nama gameessa wallaahi billaahi dogoggora guddaa dalagame namni kun silaa biyyatti galuun turre qabsoo nagaa eega filatee ispoonsara irraa taanee jiran Ameerikaatti fuudhuu dandeenya bar wayyo garaana nyaata bar wallaahi billaahi garaana nyaata Daa'udii fi gullichi Oromoo kabajatuu isaanii mala kabajaa gugurdaa kamataa kiyya kana ga'u ila gaara ga'utu isaan mala dhugaa isinti ba'an isinii galee ispoonsara irraa taa'amee nam Ameerikaatti fuudhamee aboo kabajaan ati Oromoodhaa guute yoomuun dhumatu leenca gameessa kenna jabaa kenna goota kenna mootummaa shaniin lolee bar jaal gullichi mangistuu irraa kaasee Mallas Zeenaawii dabalatee
Haile Maaram dabalatee mootummaa jaafarra jira bar nama kana Oromoo narra akkamii arrabsitan Oromoo isin bar warra Fayyisaa Leellisaa guyyaa takka harka wal jala taree makiinaa kennitanii fi har'a nu arrabsaa jiru bar qabsaa'aa Oromootiif hin jee mucaa guyyaa takka Berliin irratti fiigicha irratti harka wal jala taree makiinaa itti kennitanii nun arrabsu har'a qabsaa'aa hojii hin jee nama umrii isaa guutuu mootummaa 7-8 saba kana ifaa jee akkamitti qeessitan ujoollee guyyaa takkatti harki wal jala tar mana fudhattee lafa fudhattee Finfinnee keessa qabsaa'aan jara ga'e hin jiru achi tartee qabsaa'ota Oromoo waaqoo guutuu arrabsiti jaarraa abbaa gadaa arrabsiti elemoo qilxuu arrabsiti taaddasaa birruu arrabsiti jara kanaan namni sabboonaadha jettan nama mootummaa 8-9 isinii lolee qabsoo teessanarra fuudhee marrootti isinii kenne jaalgullichi dheengee har'as boris sabboonaadha gantuu miti fayyaa isaatitti fayyadamanii dhukkubbii isaatitti fayyadamanii osoo Oromoon akkanatti lafa jala wanti kuni rakkoo kana dhugumaan namichi kun raawwataa qabee nu taate ispoonsara irraa taanee gara Ameerikaatitti finna malee dhugaa isinitti dubbachuudhaaf jaalgullichi bineensatti hin galu ture bineensa daammii kanatti hin galu ture an dhugaa isinitti maan Finfinnee guutuu yoo isaa kennan ana homaa natti hin fakkaatu jaalgullicha jechuun Oromoo miiliyoona 60 jedhee fudhadhaa akka dhuunfaa yaada Profeesar Ahmad Cululleetitti Oromoo miiliyoona 60 san bakka buuse namni kun waggaa meeqa sii lole qabsoo tana waggaa meeqa itti ciche bar warra hafuura waaqoo guutuu dha'ee bar warra hafuura jaarraa abbaa gadaa ulatee bar warra jaarraa abbaa gadaa waliin taa'ee qabsaa tureera akkamitti shofeen wallaahi Oromoo isin nama ajaa'ibdan ujoollee osolee fakkeenya maaliif isinii kaaya Fayyisaa Leellisaa qabsoo maalii qaba guyyaa takkatti harki wal jala tare fiigicha irratti qabsaa'aa Oromooti jettanii Abiyyi Ahmad muummee ministeeraa bira fiddanii footoo waliin kaasanii kiich kaameeraa Fayyisaa Leellisaa tokkocha qixxee kuma jedhee sirbee fi akka isaa ka waliin har'a manatti galee kondominiyeemii saamaa jiru caalaa bultume jarri kunniin guyyaa takkatti qabsaa'anii Oromoo sadarkaa taqlaa ministeerii biyyaa waliin footoo ka'uu argatan namni waggaa 90-40 sii qabsaa'e akkamii kabajaa dhabas bira ka har'allee qabsoo ta'e galmaan sii ga'uudhaaf ujoollee culullee tarkaanfattee utaaltee oppodiyoo boochisaa jirtu leenjisee lafa sii kaa'e eenyunni marroo waliin isumaa bar ujoollee har'a taayee danda'a boochisaa jirtu tana eenyun leenjise gullicha dhengeeti ujoollee har'a waraana Abiyyi Ahmad fincoosisaa jirtu tana eenyun leenjise gullicha dhengeeti akkamitti diqqeessita namummaan keessan akkami sammuu kamii yaaddan isin nama dhukkubu fuudhee mootummaan biyyatti deebise ujoollee har'a Abiyyi fincoosisaa jirtu tana maal laalleesi shawaa kaabaa keessatti warri ummata fincoosisaa jiru kun eenyun isin jaaladha nuunjee barinnu isin jaaladhaa koottaa galaa nuunjee bar gara caala maal isaa goona lubbuu kee baraaruu hin dandeenyu yoo dandeenye ammoo hamma dandeenyeen qabsoo kennaan si bira dhaabanna jiraachuu kee hawwiin ampoleessu eenyumaayyuu olitti mataa ol qabattee boontee biyya abbaa keetiitti galtee Finfinnee keessatti fooqii sadarkaadhaan caalu mana ajaa'ibaa si kennanii osoo mootummaan dhugaa mootummaan Oromoo jiraate lafa ajaa'ibaa si kennanii fataa jettee jireenya namaa jiraatta sila garuu ni dogoggorte maanuun hin mari'atin maanutti naasa'in ispoonsara sirraa taanee obboleessu Ameerikaa si finnee luka keessa qaltee akkanatti teettee nyaatta laalila ifaajeen kee kakaleessaatu anaaf baqiidha har'a qabsoo tee marrootti kennitee deemte bar jeegna haati deette wallaahi isin komannu abadan si har'a dhukkubu kana obbodiyoon dhukkubbii keetitti dhimma baatee si galchite dhiisi qabsoo Oromoo gante jedheen fuudhaan sakandii takkaaf sababii waan ati keessa turte beeyna dhukkubbii kee beeyna akkasi dhukkubu beeyna namni marroo argu sin arrabsu dhugaa sitti maal namni cibraa soddon booru argu sin arrabsu namni ijoollee culullee bosona keessaa boroodu argu sin arrabsu har'a ustaaza keenya jaalatamaa Kamaal Heboo qabsoo isaatti dabalamee baraadha qabsoo irraa dhaalee irraa fuudhee bara tokko isaa waa jechuu barbaada hin jedhu Oromoon ammoo hin dogoggorina Oromoo nama dhukkubutti dhimma baatee obbodiyoon nuti osoo danda'amee qara lubbuu isaa baraarre osoo nama kana jireenya isaa amma booda akka ilma namaatitti haa jiraatu fataa jedhee haga rabbiin gaafa rabbiin guyyaan namaa ga'ee rabbiin lubbuu namaa fudhate namni oolchuu hin danda'u garuu zaalimman akka obbodiyoo Abiyyi Ahmadiin nyaatamuun isaa anaaf gadda guddaa amma jarri shira tokko qopheessite tokko ofiillee ajjeesuu baatan waraanatti dabalamta jedhanii fuudhanii gara Booranaa geessanii abaa'oo shaneetu ajjeese jechuudhaaf itti qophaa'aa jiran isinii beekna teessisaan jiran jira kaleessuma biyya galchanii eedoo takkan gooneef qulfii itti kennanii makiinaa keessa kilaashii takka kaayanii fi footoo kaasan billic footoo kaasanii Facebook irra poostii godhan Shimallis Abdiisaatii waliin maramee dhungate Oromoo galee jettan isin no jarana footoo ka'uu yoo taate Jawaar Muhammad Abiyyi wajji footoo ka'ee jira Shimallis waliin footoo ka'ee jira obbodiyoo tana keessa namni Jawaarii waliin footoo ka'uudhaaf hawwii hin qabne hin turre
dhugaa isinitti maal muummee ministeera Abiyyi isin jettan irraa kaasee Jawaar Mohaammed waliin fotoo ka'uudhaaf namni hawwii hin qabne hin jiru oppodiyoo keessa. Xaqlaa ministeerri Abiyyi Ahmad dabalatee jechuudha. Fotoo ka'uun maalii qaba? Jawaariin fotoo waliin ka'anii keessanii qaallitti darbanii har'a xilaata guddaa jedhanii girrisaa maachi mootii girrisaa jedhanii achitti duulaa jiran mana hidhaa keessattuu jalaa ba'uu dadhabe. Fotoo shimallisii waliin ka'ee homaan godhu noo fotoo waliin ka'anii keessanii ergaa jiran geggeessuu deemanii bara. Geggeessuu deemaa jiranii jaalgullicha dheengee ibidda nu qabuuf galchite oppodiyoon nu gubuudhaaf gubata keenya akkamitti baana waan jedhu irra dalaguudha qabna. Kanaafi ijoolleen jaalgullichi dheengee bosonatti isin dhiise qabsaa'onni haqaa sabboontonni haqaa qaqqaaliin yoo oppodiyoon jaalgullicha dheengee kaawaa gootu taate jaalgullichi dheengee isin ifaajee sadarkaa kanaan isin ga'e dhiiga isaa akka lafan banne itti qophaaya. Itti qophaaya dhiiga isaa kumaatamaan baasanii oppodiyoon nama kana nyaachuuf galchite malee akka namaatiitti isa jiraachisuuf miti. Gullichi dheengee illee dogoggora dalage. Osoo dhuguma sammuu qabaate osoo dhukkubuu baate maaliif ummata keenya Ameerikaa jiru dubbisee sponsora narraa tayaa jireenya kiyya jiraadhaa na fuudhaa gara Ameerikaatitti maanuuf hin jedhin halkan takka achiin buluu bar nama beekamaadha bar nama beekamaadha bar guyyaa takkatti nama Ameerikaa seenuu bar itti akkamitti jarana isin nama akkanaa kan akkami bineensatti gala nama akkana waraabessa daamii jalatti bara baraan si yaadata seenaan jaalgullicha dheengee siif jaal Daawud Ibsaa warra waraana adda bilisummaa Oromoof hin jettanii Oromoo hoogganaa turtan keessa wallahi seenaan bara baraan isin yaadata bara baraan warra gaafa dawaa isin nyaachisan du'uu diddanii lubbuudhaan haftanii barisi ammallee lubbuun keessan oppodiyoo harkatti rabbiin balleessin oppodiyoon ummata sammuu qabuu miti ummata haasaa malee waan biraan beeyne xilaata keessanii nuti osoo finfinnee isinii kennan isitti naarru gullicha dheengee dhugaa sitti maan akka kiyyatti ummanni Amaaraa Bahardaariif Gondar irraa dhufee finfinnee keessa fooqii sadarkaa meeqaa irra galaa jira jaalgullichi dheengee Oromoo siif haajaa ture qulfii makiinaa takkatti ilaaltee aarta sadi makiinaa afur shayyoo itti kennan itti diqqaate maafi faayidaa itti diqqaate garuu jarri jiraachisuuf kana godhaan jirani ajandaa yeroodhaaf itti fayyadamanii shira kanaan dura dalagame waggaa sadiin kana keessatti rakkoo dhufe hunda isarra gaffe'anii yakkamaa godhuudhaaf itti qophaayaa jiran jechuudha. Kanaaf Oromootiyya maal goona qabsaa'aa gameessa yeroo baay'ee bifuma kanaan akkas taane jaalgullicha dheengee dhukkubbii isaa keessa dhimma itti bayanii ammallee oppodiyoon yoo akka jettan san dhugumatti ka isaa yaaddanii galchitan taate jireenya namaa haa jiraatu xilaata faannoo Amaaraa irraa qabdanii faannoo Amaaraa jalaa kararraa qabdanii seeraan nama kana jireenya isaa akka jiraatu qabsoo karaa nagaa jedhee isin kenneemi isin galee bar qabsoo Oromoon kanne bar inni dhukkuba qabsoo karaa nagaa jedhaa jira qabsoon karaa nagaa hin jirtu amma biyya keessa miskiina rabbi nama dhukkuba akkamitti galchitan isin jedhana nama dhukkuba yaa ummata majnuuna oppodiyoo yaa kii maali mataan keessan kun oppodiyoo mataa dhagaa baattanii maa deemtan isin nama dhukkubu galchitanii qabsoo karaa nagaatii jirtanii isin oppodiyoo tun akkamuma yaaddi jira ummata akkami isin mataa keessanii maal godhaa jirtanii qabsoo karaa nagaatti dabalamuu galeettanii qabsoo karaa nagaatirra jirtanii isin dabalama maal goona sila yaaki manni godhan hin jiru bar manni godhan hin jiru gullichi dheengee qalmaaf qophaa'ee jira ofii qalmaafuuf qopheesse rabbiin si haatiisu siin jenna ifaajeen ati Oromoo ifaajje si haatiisitu umrii kee guutuu saba kana ifaajaa turte ijoollee rabbii keessanii jedha koottaa gala namni fayyaa qaba obboleessa qalmatti hin galu namni qalmaaf ofii namni uf kennu hin jiru gaafa guyyaan nama ga'e namni giddiin du'a malee ofii isaatii namni qalmaafuuf qopheessu hin jiru ati qalmaafuuf qopheessitee bar gullicha kiyya kabiraallee koottaa ittaani wanni na mudate si na mudatuudha qaagu wanni akkasiin ta'u obboleessoo tiyyaa takka badee isin balleessaa koottaan hin taatu teetumaayyuu rabbi si haa baasuu siin jenna malee ani qophaa'ee jira isinillee koottaan adda balamaan waan biraati kun rabbi si haa araaramu kakaleessa ifaajjeef Oromoon galata sii qaba ammallee ammoo si faana jirra maaliifi qabsoodhaan osoo hin taane jireenya kee jireenya gaarii hawwinaa akka ilma namaatiitti fataa jettee luka keessa qaltee akka jiraattu barbaannaa boontee akka jiraattu barbaannaa biyya keetitti galtee akkuma jette san akka mataa ol qabattee jiraattu barbaannaa an akka kootitti jireenya gaarii si hawwaa Oromoon akka qabsoo isaa galmaan ga'ee waan ati kaleessa baateef sana akka galmaan ga'utti Oromoon galu hin jiru gullicha kiyya ati kaleessa qabsoon teenya galmaan geenne jettee 2018 gaafa nuti bilisoomne jenne diddee hafteemi ammallee wanti ati dhiifte galmaan geenne nuti akka qabsoon teenya galma geennutti ijoollee bosona jirtu waliin qabsoo kennetti fufnaa ati ammoo kaleessa gooteef Oromoo biraa galata guddaa qabdaa abbaan beeku inuma beekaa bu'aa kee oppodiyoolleen bu'aa kee inuma beeyti Oromoolleen bu'aa kee inuma beekaa har'allee taanaan ati qabsoo nurraa fudhattee hin galle
lubbuu tee takkatti dabarsitee xilaataa of kennite malee Oromoo irraa waan ati dhiste takka illee hin jiru. Oromoo irraa waan ati fuutee galteen takka illee hin jiru. Waraanni kenna qabsootti jira. Ajajaa waraana kenna kophaa jira. Ati eega siviiliyaanii taate sila Itoophiyaatti galee qabsoo karaa nagaa qabsaa jechuu osoo hin taane Oromoo ispoonsara narraa ta'a biyya guddattetti achi na fuudha anama booda jireenya kiyya jiraadha. Ijoollee qaqal'oo leencolee qabsoo bakka buusee jira. Jedhaniitiin bifa saniin jiraachuu qabda ture. Amma immoo wanni goonu hin jirru akira kee kama waliin laallu ta'a akkuma Abiyyi Ahmaditti amma ta'ellee nu dhibdee jirti. Kaleessa Abiyyi Ahmad akirri Abiyyi Ahmad maal ta'a jedhaa turre har'a kunoo sii gadduu jammarree jirra jechuudha. Shuuf dhaganuma warri jiru addunyaa. Kaleessa akiruma Abiyyi Ahmad yaa Rabbi nu agarsiisi jenna har'a kunoo atillee itti dabalamte. Akkasi godhan si jiraachisanii rakkoo sirraan gayanii si hidhanii si ajjeesuu. Ani hin beeku kana. Akka Jaal Daawud Ibsaa mana keessa uguramtee sirra ta'anii mana kifilii afurii keessa siidhanii si bira taa'u san Rabbitu beeka. Akkasii Oromootiyya galatooma ulfaadhaa Feesbuukni kennallee nu deebi'ee jira yeroodhaaf silaa nu jalatti nama nu jala godhanii waanuma nu dubbannu jechuma keenya kana arfiidhaan ka hiiku jira warra Feesbuukaati beetani. Waan anan maasa'u kana kirchi baasee warra Feesbuukaati tiraalisleet nama godhu jira na fakkaate afaan Oromoo yoom afaan addunyaa ta'ee na dhibee yoo jedhan. Dhugaa isitti hima. Feesbuuka kiyya kana amma guyyaa lamaa sadii booda na ugguradam. Sababiin isaa anna galuu dide. An afaan Oromoo dubbadha. Afaan Oromoo yoom afaan addunyaa ta'eedha nam. Kana dhibee bara kana bara. Akkamitti waan anaa sa'u beekanii Feesbuuka kiyya ugguran jaabar. Reewaan sombataa dubbadhee gaarii dubbadhee hin beekan. Feesbuukni kuni Feesbuuka seera qabeessa. Ka'ammoo ijoolleen riyaala takka riyaala lama namarra cuftuu miti. Feesbuukni Feesbuuka noormaalii Feesbuuka sirrii Feesbuuka cufamuu hin dandeenyedha. Waraqaa lammummaa kiyyaan Feesbuuka baname waan ta'eef hin cufamu. Feesbuuka hannaattuu cufama. Feesbuuka maqaa nama biraatiin ati banattee sirra cufata. Feesbuuka yookaati maqaa wal jala dabarsitee guyyaa dhalootaa wal jala. Kuni Feesbuukni Feesbuuka cufamuu miti. Ana akkuma itti isaan na ajaa'ibe. Afaan Oromoo kun yoom afaan federaalaa ta'e jedha bara. Itoophiyaa keessatti osoo afaan federaalaa hin ta'in Feesbuuka irratti warra kaampaanii Feesbuukaa biratti afaan Oromoo afaan hojii ta'e. Wayyoo fodiyoo waan hojii keessanii nyaadhaa jiru. Waan hojii keessanii nyaadha. Warra afaan Oromoo beeku tiraalisleetii qopheessitee waan nu jennu harfi baaftee oolu. Guyyaa 30 fudhu nuun jedhan. Yoo barbaadan guyyaa 30 yoo barbaadan ji'a 2. Homa fedhan nu godhan amma immoo deebinee jirra. Uggura keessanii bakka hin qabnu uggurtanii dhiiftaniin rakkoo keessanii. Nu akka dandeenyeen Feesbuuka 3-4 banannee Oromoodhaa sagalee ta'uun itti fufaa. Kijiba keessan saaxiluu itti fufna podiyoo. Shira isin xaxxan isin jalaa baasu itti fufna. Kanaaf galatoomaa yeroon qabu silaa yaada isinirraa fuudha. Amma immoo sagantaa biraa qaba waan ta'eef fayyaa naa ta'a injifannoon kun uummata Oromooti. Gullicha dheengee akkasitti ka Rabbiin keerii haa godhu ta'a isaatu nama nu dhibdee jirti. Qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo akkuma isin agartan kana guyyaarraa dabalaa jira. Finfinnee jala kaloofnee jirra. Kanaaf jabaadhaa tumsa waraanaallee jabaadhaa. Hundi keessan bakka jirtanitti kiisii keessan qaqqabadhaa. Ijoollee bosona jirtu bira dhaabbadhaan ergaa kiyya. Kanaaf injifannoon galla. Injifannoodhaan galla malee osoo injifannoon hin goolabin hin gallu jedhanii kanuma tumsuun jabaadhaa. Tokkummaan haa cimu waraanni kenna waan yeroo kamii caalaayyuu jabaatee jira waraanni adda bilisummaa Oromoo. Gizee kam caalaayyuu abaa'oo yeroo kamii olittuuyyuu waraanni adda bilisummaa har'a jiru kadur jara hunda caalaalee argan. Kanaaf kana keessatti gaheen gullicha dheengee guddaadha. Ijoollee tan akka jarri qaramanii akka qeerransaa akka leencaa akka gadamsaatitti gulufan namni godhe namuma kana. Kanaaf galanni kee hin badu. Har'a ammoo wanti akkatti nan si hawwu jireenya keessii barbaada. Jireenya namaa akka jiraatu barbaada. Jireenya jechaan jireenya gadadoo osoo hin taane jireenya ilmi namaa jiraatu laal. Jireenya ilmi namaa jiraatu jiraata laal. Jaartii yoo qabaatte jaartii tee waliin fataa zanaa mana tokko qabattee mana si kennee mootummaan abbaa irree kun jechuudha. Makiinaa takkaaf 2 si kennanii fataa dhiis ta'uma siyaasaa kana keessaa galtee Oromoo kana qara godhee fuun gayaa jette luka keessa qalii jiraadhu. Gaafa Rabbiin bilisoomse ammoo Oromiyaa bilisoomtellee Rabbiin ijaan si agarsiisu siin jaa fayyaa naa ta'a injifannoon kun uummata Oromooti qabsoo teenna tana marrootu galmaan gayaa warra marroo jala jiran hundi keessan dargaggeessi mana jirus marroo jala hiriira injifannoon galuun baranumaa tokkummaan Oromoo wajibaatu jedha. Fayyaa naa ta'a nagaatti.